Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo hundi keessanuu. Ani Sabahaddin Oromaan warri irra deebiidhaan gara YouTube kiyyaa dhuftan ashamaa harka fuune isiniin jecha ammoo warri maatii YouTube chaanaala kanaa hin ta'in illeen asumaan subscribe godhaa, like, share godhaa, itti dabalamaa maatii keenya tahan isiniin ja'a. Gara barnoota keenyaatitti asumaan isin dabarsinaa akkasumas channel kuni haaraya Facebook ni TikTok keenya kun haaraya YouTube keenya kun haaraya accountin isa kana nama bira gaa hin jiru like share gochuun bira dhaabbadhaa akka nama hunda bira wal gahu godhaan isiniin ja'a asumaan gara barnoota keenyaatti achi isin dabarsa hotaa taa'ee isin agarsiisa nafaana tura. bira haa gahu akkasi wanni appiin wanni nan isin barsiisuuf dhufee qabadhee as jiru kun warraan tana kana fakkaata akkuma beeytan siitingii jawwaalarraa qabnu kanarratti waa isin barsiisuu deema warra hin beeyne qofaa fi warri beeku ni beeka warra hin beeyne qofaa fi qabadhee dhufee jira maaliif jennaan siitingii kana keessatti waan baay'eetu argama waan hedduu keessaafuu namoonni ijoolleen teenya warri amma silkii harkaan qabattan warri silkii maantana bitattan waan hin beeyne waan dogoggoraan miidhaa isinirra fidu takkaan isin agarsiisa nafaana turaa na hordofa. Akkasuma kunoo siitingii kanarra yeroo galle akkana ol harkiftanii ol harkisuudhaan bakka tana bakka lock security kajoo kanarratti gattu ixanii na hordofaa na jala deemaa isin agarsiisa. Screen lock tapping kajoo kana gattuquudhaan qulfii jawwaala keessanii isiniif baasaa qulfii jawwaalaa keessanii kana gizee inni isiniif baase ammoo dogoggoraan warreen keessaafuu biyya Arabaa Saudi Arabiyaa keessatti argamtan faan dogoggoraan piinii qulfii jawwaala masmara shari'aa gootanii rakkoo keessaaf hin galchina maaliif jennaan osoo biyya jiraattanii teelee deemtanii sirreeffachuu dandeessan teelee deeytanii baafachuu dandeessan yoo kana gubdanillee waan ta'eef kanaafuu interior control piinii kaja'u kun gabaabumatti isa kanaan wal fakkaata hoodiin qafoo jawwaala irraatiilleeni kanaan masmara keessan qolloftanii rakkoo keessaaf hin galchina isiniin jaa asumaan barnoonni keenya kanarraan tanaa qabannee dhufne kana fakkaata waan nu hordoftanii nu dhageeffachaa turtaniif galatooma isiniin jaa hanga barnoota haaraa walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin